biyya Oromaatti duute intaluma ijoollee abbichiru magaalaanas Finfinneedha. Innaa Dubaayitti duute isiidhaa fi amma xabaqaan bitamee haqni ishee akka ba'uuf yaani maallaquma walitti bubuufamaa jira. Asxuu kiyyaatis sabboontuudha sin beekaa. Waanuma sirraa eegamu gaa gochuu dandeessa jechuudha. Sagaleen si rabbashaa moodeeta remoot godhee ture. No maaliif no jetti ijoolleen. Dalagaa jiran jechuun danda'a. So akkamitti gargaaruu danda'a? Man dalagaa waan hin jiru fedhii isa manaa godha. Sin jeeqee fi amma dhaga'amu. Foolooti godheera ati. Ati fooloona godheeti moodeetti kentusna. Okay, no problem. Okay. Jechuun akkamittiin gargaara yoo natti himuu dandeessa? Amma akkaawuntiin qopheessine gaslaatu akkaawuntii qopheessine akkaawuntii sii kennina. Okay, no. Biyyaalaa jirti. Albiyya, okay. Okay, si farrakkoon tokko hin jiru intini fooloon si godha. Yaa fooloo si godheera bakka waggaa intini jira. Baay'inillee bilbila keenyaa kennaa na qofaa naa tufta. No, gruppi rakkoon tokko hin jiru jechuun nan gargaara maal mucaa biyya keenyaati. Rakkoon tokko hin jiru. Nama hundumaayyuu hin gargaara. Oromoon miti abbaa barbaadayyuu abbaa miidhame. Rakkoo akkasii hin qabu. Okay, bakka nan bu'aa sinirraa. Oh, wait. Thank you, Astu. Can you show the net? What's your name? Okay. Bye. Bye. Obse. Maamee kun mucaa kana jedhamaa duraan hafuudhi uummanni kun budaadhaati. Obse intala maali jedhame? Intala shawaa. Gruupii keessa jirtaa? Sagaleen keen jechita. Maamneen yaada kee kennela warra gargaaruu danda'aniif maamneen yaada dabarsite. Maamneen qabamee jira natti fakkaata. Ati foonaa deebisisiif. Yaada dabarsi maamneen. Tole obse. Ijoollee gargaaruu danda'an ifa godhiiti waliin bakka warra keessa jiru jalaatii baana warri gargaaruu danda'an dhufanii waasaappii sanaa qabatanii akka kanaatti yaada ibsaa waliin adeemamu. Yaa. Egaa ammanni keenya mee koppilinkii dura gaa koppilinkii nu godha bashan nu gala achiin taaptaabii kuma dhibba nu gala galatooma. Egaa akkuma beekamu siifan egaa hanga yoonaa sidii waliin dadhabaa jirti. Kun dhugaan siin jedhee maal nu jedhe jedhee hanga ofitti qaanfachuu kan ga'e uummatatti lamannaa gala. Namumti mee sooshaal miidiyaa irratti haga kana waan tokko qabee nama jechuudhaan akkana jechuudhaan yeroo isaa kennee namni laayifii mataa isaanii qaba. Namni jireenya mataa isaa hundi keenya jireenya mataa keenya jiraanna. Dhimma namaatiif cinqamuun gosaati kana namni warri abbaa manaadhaaf abbaa manaa warra namni ilmoo ofiifuu cinqamuu dhiiseera. Akkuma isin beektan jechuudha. Dantaa mataa ofii irratti isaatti xiyyeeffatu kanaa namni namaaf qabu keessattuu akka shamarraniitti keessattuu isaan akka Oromootti yeroo argamu hedduu hamlee namatti tola. Hedduu nama gammachiisa. Kanaafuu በጣም dhugaan siin jedha ijoolleen isii waliin dhamaa jirtan marti keessanuu hedduu galatooma ammas namoonni jechuudhaan siifanii cina dhaabbattanii aqni mucaa haga dhumaatti ba'uu qabaa dubbii kana ni beektanii namoonni jettan marti keessanuu ammas siifanii cina dhaabbata lakkoofsa keessan ergaa fi guruppii fi seenaa guruppii irratti waan waliin godhamu wajjiniin godhaan isiniin jedhaa galatooma. Hayyi galatoomi biro. Na kanuma barbaanna nuti maal sitti fakkaate haga danda'ametti jechuun dhugaan akka ba'u bakka dhugaan mucaan lubbuun bahee kana dhugaa ishee barbaanna dhugaa ishee tokkummaadhaan bor tokkoon keenya mudachuu danda'a mana tokko seenuu danda'a kanaaf immoo walaa gargaarru walaa tubsinuu sana booda dhugaan haa ba'u boriifis seerriin dhaabbata inni akkas godhullee hin sodaata irra deebi'ee wanta kana hin dalagu kanaaf walii galla amma
yoo dandeessan nuti na dhaabbadhaa kan jedhamee fi bakka dhugaattiin baasuudhaaf karaa keessaa mana lakkoofsi waasappii jira siifan ababaa dudubbisaati akka irratti hojjetamu taasisaa. Na yaada bareeda beektaa namni callisee jira garuu namni lubbuu irratti callisee ani hin beeku. Shakkamaan kun seeratti dhiyaatee nuuf haa qoratamu jechuu dadhabaniiru. Kanaaf immoo karaa sana waan namni calliseef karaa kanaan immoo wal gargaarree dhugaa sana barbaaduudhaaf karaa siifan waasaappiin banameera achi jalatti walgaa yaada keessan walii kennaa wal gargaara. Shamarran keessumattuu gaheen keessan kan keessanii as jala kan jirtan hundi keessan illee jechuudha. Gaafa yoomiif gaafa namni namummaa bichaa fi kan kabajamu namni namummaa bichaa fi kan wal cina dhaabbatu. Rakkoon irra mudate hedduma hundaa waan mudachuu danda'uuf haalli keessa jirru haalli keessa jirtan baay'ee ulfaataadha. Wal cina haa dhaabbannu yeroo amma. Hinuma iyyama naannoo 7 gaheera amma. Naa gammaatti jechuudha. Baay'ee akka dhiiraatti dadhabe nuffe osoo hin jedhiin hojii otoo hojjettu osoo dhiibamanii osoo maal jedhanii shamarran nagaarraatti bu'aa baay'ee keessa darbanii asiin ga'anii yaada kana. Daran cina dhaabbanne dhugaa mucaa kanaa haa baasnu wal cina haa dhaabbannu naa kanaaf immoo lakkoofsi banameera akkaawuntiin kennama keessaan wal taanee dhugaan keessan bor yoo rakkoonsi mudate illee karaa salphaatiin dhugaan keessan baramuu danda'a. Kanaaf irratti hirmaadhaa shamarran keenya irratti hirmaadhaa waliin dhaggeeffatiina kun Oromiyaa shamarran biyyaan baay'ee jirtan hundumaa laallata. Itoophiyaa kana sana hin jiru hunduma keenya waan mudatuuf kanarratti tokko taanee haa dhaabbannu na gargaarsallee haa goonu wal ta'aa walagaa jechuu barbaada. Maammee itti fufii shamarran keenya illee jechuudha yaada qabdan na hamma gargaarru maal akka goonu keessaan gara waasappii sheer godhaa waasappii himaa deema irratti haa hojjetamu itti fufaa warri yaada qabdan. Hai nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda keessaniifuu maammee teenkii wanna nu bira bilbila koo kana qabadha. Wal tokko bibti. Bilbila koo kana sitti mul'ate maammee ittaayyaa? Ittaayyaa laa. Screenshot godhaa bilbila kana. Screenshot godhaa qoyaa meme. Warra biraatiif dhuftanii ennaa bilook siniin godha. Ana siifan guruppii sana gashi. Ana siifan guruppii sana gashi naan jedha. Sinii galee? Anta akka bilbila koo online kenneen beeku garuu mucattii kanaaf jecha lubbuu kiyya yoo nan kenne. Ilmoo koo gurguree waa tokko godha ituu naa ta'e jechuudha. Ilaa bilbila kana qabadha. Akkasi boonsaa galatoomii bootaa namaa gadhiisii yoo dhuguma mucattii kana yaadde kottu sagalee nuu ta'e jechitti. Eenyu tafee faanu dubbadhu. Lakki natu dursa faanus maammenis humnumaan seenee pirezidaanti maammenis. Sorry, don't give up. Sorry. Yaa akkam jirtan hundi keessanuu iyyuu nagaadhaa isiniin jedha duraan dursee. Ittaanuudhaan siifan jabaadhu waan guddaa hojjechaa jirta. Oduuwwan looyeriidhaan yookaan abukaatoodhaan bitame amma akka ta'e oduu natti himte baay'ee bareedaa ani karaa keessaatiin si wajjin hojjedha. Kanumas si gaafachuu barbaade follow na godhiiti ani si godheera natti fakkaate torban lamaan irraa akkasi. Bilbila kee argeera asirratti garuu asirratti amma barreessitu keessaan barreessuu wayyaa asirratti hoosuma waan deemuuf namni qabachuurra hin danda'u. Koodii kee wajjiniin biyya san akkamitti Ameerikaa irraa karaa keessatti tokko bilbilamu akkamitti akka bilbilamu isaa wajjiniin naa godhiiti naa ergi. Gatii looyerichaa garuu oduudhatti himtee namnis bakka namni 50 wannoo galee waadaa galee gaadha. Suni waan xiqqaadha kuni. Warri 50 keessan kun garuu wanna dubbattaniif nama jiraatan ta'uu qabda. Kijibduu akka hin taane dhugaa barbaadu taanaan kijibdaniitu akka hin baane. Seenaan sin gaafatarreedha guyyaa tokko. Kanaaf waan dhugaarra dhaabbannaa in hojjennaa. Dhugaa ishee namni 50 iddoo hin baay'ate sirumaa hin baay'ate oduu akka kootitti hin baay'ate hin danda'ama namatti karaa nama abdii guddaa itti godhatan qofa namni 5-6 taanaan dhugaa nama sanii baasuu hin danda'ama.
waan salphaadha kun. Kanaaf warri waadaa galtanii jirtan yoo jiraattan amma as keessa har'aa jalqabdaniitu akkinii kana fudhadhaa. Mucayyoon tokko baashii dhiigaa jirti, bu'aa jirti, guyyaa mucayyoon tun duute jalqabde agarree irra hundi keenyaa'u. Kanaaf baay'inni namaa homaan godhu honneetu hojjeta, honnee fi dhugaatu hojjeta, honnee fi dhugaa qabaannaan that is over, that's it, dhumee jechaadha wanni isaa. Kanaaf ani wanda jiru hunda abokaatoodhaaf teekerii godhuudhaaf waadaa siifan galaa siifan garuu dafiitti na beeksisu wanno abokaatoon barbaadu ammamiin akka ta'e ammamiin akka dubbattan nama cimaa isaa onnoo isaa laalaati kireeditii isaa laalaati namni kun maal hojjeteera kanaan dura kan jedhamu sirriitti ilaaluu qabdani saniin booda nama sadii hojii walitti nu fidaa barbaadan hin dubbisna nuyyuu hin dubbisna gatii walii galleetoo teekerii godhuu dandeenya homaa rakkinan qabu kuni wanna miti wanna baay'ee miti kanaaf akkasiin na hubadha ani yeroo hundaa'u jira bilbila kiyya siifan erga keessan siifan